Akkam jirtan ordoftoota maatii Gullallee Wood oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gaa tureef gaa jiruudha. Kanneen maatii Gullallee Wood in ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Breaking news. USA Embassy Addis Ababa. The USA Embassy in Addis Ababa is looking for 20 Ethiopia students interested in applying for the 2021 Education USA Scholar Program SCP. SCP facilitates access to use higher education for academically talented students from around the world. SCP can help higher in Ethiopia students with the admission processing for United States College in the university. The United States investment in Ethiopia to promoting his skilled educating leader to build in tomorrow Ethiopia interested. His educating student with his score of A in STEM subject in grade 10 national in the attending grade 12 this year's year invited to apply for the program by January 28, 2021. Click here for more details. Fantaalee godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee keessatti humni fiinxalleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa seenuun uummata Oromoo Karrayyuu irratti lola bananii jiru. Uummatni Amaaraa kan sirna nafxanyaa leellisan guyyaa ayyaana cuuphaa kana da'oo taasifachuun uummata keenya Oromoo Karrayyuu irratti lola erga bananii booda uummatni Oromoo Karrayyuu humna diinaa ofirraa ittisuun injifannoo galmeesseera. Ammajjii 19,2021 eebbifamtootni waraana bilisummaa Oromoo Koonyaa Lixaa Cibbirraan Odaa Bulluq ammajjii 17,2021 dandeettiif ga'umsa olaanaadhaan waraana bilisummaa Oromoo eebbisuun Oromiyaaf gumaache. Baga gammaddan. Ganama kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Orroo Guduruu Wallagga Ona Jaartee naannoo mana barumsaa Jaarroo keessa diina marsuun haleelee jira. Injifannoon uummata Oromootiif jalmooyi. Odeessa godina Orroo Guduruu Wallaggaa irraa mootummaan gadaa isaa xumurate afaan qawween uummata bulchaa jirtu barattoota barnoota isaanii xumuranii jiran hojii isin qabsiifna jechuun aanaalee godina Orroo Guduruu jalatti argaman hunda irraa aanaa irraa nama 20 kan hin caalle walitti qabuun leenjii gaafa guyyaa 8/5/2013 magaalaa Shambuutti walitti qabuun durgoo qarshii 602 kennanii fi shanee balleessuu qabdu jechuun ijoollee kana itti dirqama kennuun gara aanaa isaaniitti akka deebi'an gocha farrummaa kana hojjetan ajajanii jiru. Ijoolleen kun immoo hojii leenjii fudhatanii hojii kana bobbaatan akka irraa of qusattan isiniif dhaamna jalboruu irraa. Bifuma kanaan itti fufee breaking news. Abba Torbe namichi Sintaayyoo jedhamu kan barsiisaa madda walaabuu fi qaaduu maqaa Abbaa Torbeetiin ajjeesisiise magaalaa Shaashamanneetti gartuu sonsaatiin ajjeesee ganda Awaashoo duwwaa tokkotti tankaarfiin irratti fudhatame rasaasa 3 rukutame hospitaala Hawaasaatti lubbuun keessaa baateerti ittiin deebi'in jennaan. Lolli Tigraay guyyaa kaleessaa farraas itti fufee jira. Loltoonni 460 caalan ajjeefamuu fi booji'amuun beekame. Lola kanaan magaalonni baadiyyaa hedduun waan humnoota Tigraayin fudhatamanii fi waraanni Eertiriyaaf mootummaa federaalaa Aksuumii fi Adawaa gad lakkisee gara Maqaleetti dheefaa jira jedhameera. Guyyaa kaleessaa qofa loltoonni mootummaa federaalaa dabalataan 460 caalan kan ajjeefamanii fi booji'aman yoo ta'u lafa giddu galeessa Tigraay keessaa parsantiin 90 waraanni Tigraay deebisee qabachuun beekameera. Sanbata darbe viidiyoo loltoonni mootummaa federaalaan booji'aman miila duwwaa yeroo milishaan Tigraay karaarra oofu agarsiisu bahuu isaa mootummaa biratti rifaatuu guddaa uumeera.
oduu kanaan wal qabatee loltoonni biyya Somaaliyaa kuma sadi leenjiif Eertiriyaa turan waraana Tigraayin kana keessatti dirqaadhaan hirmaatanii garri caalu dhumuu isaanii miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa dubbataa jiru. Sababa kanaanis mormiin magaalaa Moqaadishootti ka'uun mala sodaan jedhu jabaataa dhufeera. Rabbii walitti ajabeessu dhugaa uummata Oromoo lallabu. Oduulee waqtaawaa wal dura duubaan biyya keessaaf alaa kan isin biraan geenyu gullallee udirra like share subscribe gochuun maatii ta'a.